रेडियो warroongeelaati. Reediyoon warroongeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoobsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Haala amma jiru biyya keenya keessa jiru kanaaf kiristaanni maal jedha jedhee yoo si gaafate maal deebii kennita? Anoo kiristaanaa kana keessa hin jiru dhimma koo miti. Anoo waaqatti ol ba'eeraa, anoo isa waaqarraa malee isa lafarraa dhiiseera jette buddeenas dhiise gaa. Midhaanis hin nyaatini, bishaanis hin dhugini, karaarras hin adeemini, dhukkubsattis mana qorichaa hin dhaqini. Lakkii as jirtaa. Qabeetu as nu deebisee deebii itti kenni. Gaaffii jiruuf deebii qabda itti kenni deebii yoo qabaatteedha. Lubaa Dr. Tasgaraa Hirphootii kan isin amma dhageessan. Lubi Tasgaraan sagantaa keenya har'aa keessatti nu tajaajilu harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattoota keenya raadiyoon warroongeelaa sanbadduraa har'aa muddee 19f hintaa kan jettee sagantaa ishee har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Dhuma torban darbee yoona kanaa biyya Jarman mandaraa Hermannsburgitti kan argamtu waldaa afaan Oromoo warroongeelaa biyya Jarmaniin kan qophaa'e seminaara guyyaa 3 irratti affeeramnee hirmaanneetu deebine. Mata duree eenyummaaf itti gaafatamummaa jedhu irratti barumsaaf qorannaan sagalee waaqayyoo gadi fageenyaan lubaa Mulgeetaa Giraanyiif lubaa Dr. Tasgaraa Hirphootiin kennamuu isaarrayyuu gama raadiyoo warroongeelaatiin hojii wangeela babal'isuu hojjetamaa jiru laalchisee akka haasaa goonuuf carraan argame ture. Kana malees obboleessa keenyaa hojjetaa wangeelaa Gammachiis Karrasaa wajjin yeroo kadhannaatiif yeroo waaqeffannaa addaa qabaanneerra. Dhuma sagantaa kanaa irrattis dhalattoota mandaraa Hermannsburg kan ta'aniif bara dargagguma isaanii baadiyyaa biyya keenyaa keessatti kan dabarsan lammiiwwan biyya Jarmanii hedduu waliin wal arginee haasa'uu keenyarrayyuu bara biyya keenya keessa turan yaadannoo qaban kaasanii nu taphachiisaniiru. Kana malees hongee Saharaa biyya Liibiyaaf garba Meeditiraaniyaan irratti gidiraa guddaa himamee hin dhumne keessaa waaqayyo isaan dabarsee biyya Jarmanitti ammaa kan jiraattota ta'an obbolootni lama dhuga ba'iinsa isaanii garaa nama raasuu nu hiranii turani. Walumaa galatti turtii guyyaa 3 mandaraa Hermannsburgitti goonee yeroo xumurree deebinu seenaa baay'ee kan viidiyootiif oodiyootti waraabne qabannee deebineerra tokkoon saayyootuu nambisiin sagantaalee keenyaa gara fuulduraatti dhiyaatan keessatti isiniin geenya. Har'aaf garuu seminaaraa darbee kanarratti mata duree itti gaafatamummaa jiru irratti lubni Dr. Tasgaraa Hirphoo barumsa isaan dhiyeessan qabannee dhiyaanneerra. Haala amma biyya keenya keessatti mul'atuuf kiristaanonni deebii akkamii qabu? Sagaleen waaqayyoo waa'ee jal'ina saba irratti raawwatu maal jedha? Namootni waaqayyoo bifa kamiin jal'ina dura dhaabbachuu qabu? Gaaffilee kanaaf kabiroofis deebii isaa barsiisaa luba Tasgaraa har'aa keessatti argattu. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan nu waliin taatan kan isin affeeru qopheessaa sagantaa kanaa ana Roobsan Makkooti. Faarfannaa ittaanu kanaan gara barsiisa sagalee waaqayyootti ceena. Utuu dubbannu gaaffiif deebii ogeessa muuziqaa obboleessa keenyaa beekamaa Malkaamuu waliin torban 2 dura jalqabnee turre har'as itti fufuu hin dandeenye nuuf galchaa isiniin jenna. Sagalee jira
Guddinaa Tumsaa isa tokko gaafatamee ture. Ati dura maalii ittiin jedhani Paul Hoffman nama beekaadha. Ani dura Oromoodhaa jedhe. Ati dura Oromoodhaa anoo kiristaana jennaan utuun dhalatinii kiristaana ta'uu hin danda'u. Oromoo ta'een dhaladhe waan ta'eefani isaan ittiin dhaladhe sana ganuu hin danda'u. Ani Oromoo ta'een dhaladhe kiristaanummaa booddeen fudhadhe ittiin jedhe. Kanaafi duraan dursinee kan nuyi jennu Oromoodha. Afaan Oromootti hiikee jennu isa nu dubbannu harma kee haadha keenyaattiin hoonee guddanne kanaanii nutti dubbata Waaqayyo jechuudha. Eenyu erga jenneeti Oromoon erga jennee itti gaafatama maaliiti? Dubbiin kun egaa amma ka'aa ho'aa jira. Amma gaaffii amma jiru kanaafi eenyummaan keenya kiristaanaa Oromoodhaas erga jennee attamitti deebii attamii qabna haala amma biyya keenya keessatti ta'aa jiru. Kana keessatti maal qabna deebii attamii qabna kanaafi jennee waa'ee itti gaafatamaa responsibility jechuun maal jechuudha? Wanta dhufu tokkotti deebii kennuu jechuudha. Miti afaan Ingiliffaa response yoo jennu waa gaafattaa deebii irraa barbaaddaa jechuudha. Itti gaafatama kan jennee afaan Oromootti egaa kana jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 15 banadhaa. Isa hamaatti akka isaan eegduuf malee biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuu fi isin kadhadhu jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Eenyuun jedhaa? Amantoota warra isa duukaa deeman, warra isaa wajjin hojjetan, warra isaa wajjin dhiphina argan, warra isaa wajjin dinqii argan, warra mul'anni Waaqayyoo isaanitti mul'ate. Isaan biraa yommuu adeemuuf jedhu Waaqayyoon kadhateef. Waaqayyoon yommuu kadhatuufi isa hamaatti akka isaan eegdu malee biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuu fi isin kadhadhu jedha. Maal jechuudha kun isinitti fakkaata? Addana jirtu jechuudha. Addana biyya lafaa kana irra jirtu hin irraanfatinaa jechuudha. Maatewos keessatti immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos boqonnaa 10 keessatti yommuu bartoota isaa ergee wanta inni jedhe tokko immoo of yaadachiifna. Boqonnaa 10 irratti waan dubbate. Hin erge dhaqaa hojjedha namoota gidduutti lallabaa wangeelaa dhukkubsataa fayyisaa wantoon godhe hundumaa godhaa jedhetu erge. Achirratti gorsa inni kenneef kan inni duukaa kenneef akka misyanaa nama tokko yommuu hojiitti irra keenyu kan inni ittiin hojjetu immoo akka inni itti hojjetu immoo itti hime. Maal jedhee egaa akka bofaa abshaalota ta'a. Akka gugee immoo garraamota ta'a. 10 lakkoofsa 16 irratti egaa gara dhumaatti sagalee lammaffaa egaa jedha. Akka bofaa abshaalota ta'a. Haxxoota hin jenne laabeettu abshaalummaa fi haxxiin garaagara miti afaan Oromootti. Haxxee jechuun wanta dhokataa hojjetanii dhossanii waan hamaa hojjechuudha. Abshaalummaa jechuun akka itti jiraatan hubachuudha. Akka gugee immoo garraamota taa'edha. Hamaa namarratti hin hojjetinaa jechuudha. Gugeen akka garraamitti ilaalamti miti. Akkas ta'aayee jedhe. Biyya lafaarra attamitti akka jiraannu asiin isin kaa'ee addana jirtu jedhe. Amma biyya lafaarra jirra yommuu jennu maaltu jira biyya lafaarraa kan nu qabnu amma? Buddeena nyaanna miti? Bishaan hin dhugna miti? Asuma biyya kana lafaa kanarra jira jechuudha kun. Uffanni nu uffadhu kun biyya lafaa kanarra jira miti? Kopheen an kaawwadhu kun biyya lafaarra jira miti? Manneen itti galu kun biyya lafaarra jira miti? Karaan irra deemu kun biyya lafaarra jira miti? Makiinaan nu ittiin adeemnu kun biyya lafaarra jira miti? Manni qorichaa hospitaalli nu keessatti dhannee wal'aanamnu biyya lafaarra miti? Isa keessaa isin baasuu jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Isa keessaa ala baannaan hin jirtu ati jechuudha. Jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Kana malee jiraachuu dandeenya naannootu nyaatiin hin jiraata. Utuu hin dhugin hin jiraata. Utuu karaan hin jiraatin adeemuu dandeessaa. Wanta biyya lafaarra jiru hunduma isaa yoo ilaaltee
isiniif kenname as keessa jiraattu jedheera. Wanti yeroo sana hin jirre amma yoo uumame iyyuu nuuf dhala namaatiif uumame malee kan biraatiif dhala namaatu immoo hojjetee akkan dhimma baasu godhe. Kanaaf biyya lafaa ganaa yommuu jedhu isa kamiin ganaa akka jedhamu hubachuu nu barbaachisa. Akka biyya lafaatti yaaduuf, akka namoonni itti yaadaniif, akka namoonni ofittoo ta'aniin akkasitti immoo hin adeeminaa immoo jedheera. Waaqayyo biyya lafaa jaallatee ilma isaa hamma kennutti jaallatee yommuu jedhu wanta gaariidhaan isaan jaallate. Lubbuu ilma isaa kennee isa biyya lafaa jaallate. Fayyiseera jechuudha. Biyya lafaa fayyisuudhaaf dhufe. Hamminni immoo biyya lafaarra akka jiru isa hamaatti akka isaan hedduu yommuu jedhu hamminni biyya lafaarra akka jiru achumaan mootti meera. Miti. Utuu hamminni hin jiru ta'eetii sila ammuma waaqa bira geenye. Namoonni tokko erga amanneetii rakkinni hin jiru amma gaanii akkuma waaqa bira geenyeetii wanti lafarra jiru kun hundinuu xuraa'aadha kan jedhanii amanan jiru. Xuraa'aa miti qulqulluudha. Qulqullinni isaa yooti qulqulluu isaa gootee yooti akka qulqullinaatti keessa jiraatteedha. Xuraa'ummaan isaa yooti xureessiteedha. Fakkeenya tokkoon isinitti himaa. Gidduu tokkoon macaafa xinna yoom tokkoon dubbisaan ture. Namicha faabirikaa saamunaa qabu tokkotu ture. Faabirikaa saamunaa nama qabu kanatti lubi tokko dhaqee dubbisee ilaaleetu dinqisiifatee faabirikaa saamunaa kana ilaalee dinqisiifatee mucaa tokko immoo arge. Mucaan kun xurii keessaa oqqee keessa gangalatu uffanni isaas xuriidha, dhanni isaas xuriidha. Maali atoo faabirikaa saamunaa kana qabdaa? Attamitti mucaan kun uffata xurii uffatee xurii keessa gangalataan hin dhiqannee jedhe. Ati immoo jedhe kiristaanummaan waggaa 2000 jettee lallabdaa jedhe. Meerre wanti diddiirame biyya lafaa kanarraa hin argamu. Maaltu diddiirame jennaanii ati namanne taanaan akkasuma akkuma mucaa kanaati xurii keessa jirtaatti hin jedhe. Yoo fudhatte malee sin gargaaru jechuudha. Yoo dhiqatte malee saamunaan sirraan baasu akkasumatti saamunaan jiraachuu isaatiin miti kana ta'e xurii ofirraa baaftu ittiin dhiqachuu malee. Kun baay'ee na dinqinaan namoonni akkasitti yaaduun isaanii. Waggaan manaa amaneera, waggaan manaan qabaa jechuu utuu hin ta'in hammam lixee si keessa jira si qulqulleesse dubbichi. Hammam lafee kee keessa lixee, dhuka kee keessa lixee, jireenya kee keessa lixee, mana kee keessa lixee, saba kee keessa lixee waa hojjetee jechuudha. Biyya lafaa kanarratti egaa kun jechuudha as. Malee biyya waaqaa irratti isa biyya waaqaa gaafa jigeenyu argina gooftaan keenya nuu kaa'e. Jireenyi kiristaanaa asitti jalqaba addanatti. Malee biyya waaqaa irratti jalqaba miti. Kana kan gooftaan nu hubachiisuu barbaade. Gaaffii jiruuf deebii kennuu kan jedhu Phexros dubbateera. Ergaa isa duraa boqonnaa 3:16 baafadhaa. Waa'ee abdii isin keessa jiruu fi nama isin gaafatee deebii isin biraa barbaaduu fi deebii ga'u deebisuufii fi yeroo hundaa qophaa'oo ta'a jedha. Namatu isin gaafata. Maalitti amantee ammatii jedhee isin gaafata. Maalitti amantee immoo jedhu attamitti amantii kee kan immoo jiraattaa jedhee si gaafatu deebiin ati kennitu maali? Itti gaafatama. Attamitti jiraachaa jira amantiin kun maal naa godhee jetteetu dubbattaa jechuudha hiikaansaa. Yeroo sana amantoonni faca'anii jiru biyya ormaa keessa faca'anii jiru. Biyya ormaa keessa faca'anii waan jiraniif akka isaan itti jiraatan kun wangeela ta'uu qaba. Amantiin afaaniin duwwaa dubbatama miti jireenyaan himama. Deebii ga'u kennitanii akkasitti jiraadhaa sababiin kiristaana ta'eefan akka itti jiraadhaa jettanii himuu danda'u barbaachisaa. Kiristaanummaan maal akka ta'e kan isaan dubbisanii jireenya keessanii jechuudha. Kan namni dubbisu Paawulos akka jedhu caaffati nuyi qabnu isinumaa jedheen waldaadhaan. Maal jennaan isinirraa dubbisuu yoo dhuguma fudhataniitu ta'e isinirraa mul'ata Kiristoos jedhan.
Isin hin fudhanne taanaan immoo kiristaana hin ta'in jirtu jechuudha. Deebii ga'uu qabaachuu qabna jechuudha. Egaa kun maal nu argisiisa? Haala amma jiru biyya keenya keessa jiru kanaaf kiristaanni maal jedhaa jedhee yoo si gaafate maal deebii kennita? Anoo kiristaanaa kana keessa hin jiru dhimma koo miti. Anoo waaqatti ol ba'eeraa, anoo isa waaqarraa malee isa lafarraa dhiiseera yoo jette buddeena dhiise gaa. Midhaanis hin nyaatini, bishaanis hin dhugini, karaarras hin adeemini, dhukkubsattes mana qorichaa hin dhaqini. Lakki as jirtaa. Qabeetu as nu deebisee deebii itti kenni. Gaaffii jiruuf deebii qabda itti kenni deebii yoo qabaatteedha. Gorsa tokko immoo Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 3 irratti kan inni kiristaanota amantootaaf kennetu jira. Akka ofii isaanii wajjin mana hidhaa keessa jirtanitti warra hidhaman yaadadhaa. Maal jechuudha kuni? Oromoon tokko yoo hidhamsiitu hidhamee jechuudha. Anaddana jiru hidhameeranis isa duukaa jechuudha. Kana yaadadhaa macaan qulqulluun. Ana jedha miti amma. Macaan qulqulluu keenyatu akkas nuun jedha. Namni kun sababii maaliitiif hidhamee isa jedhu gaaffii miti asirratti. Nama ajjeesees haa ta'u, hatees haa ta'u, saamees haa ta'u, mirga isaatiifis haa ta'u, warra mana hidhaa keessa jiranidha. Hidhaa jechuun nama ofiisaatiin ala bahee waa hojjechuu danda'u miti. Nama ofiisaatiin waan tokko gochuu danda'u. Harka hidhameera, harki isaas, afaan isaas, yaadni isaas hidhaadha. Yeroo akkasiitti iyyuu wangeelli kan namatti lallabamu yaadadhaa. Ansi'a tokko Finfinnee dhaqeeni namni waldaa keessaa hojjechaa ture. Manguddoota waldaa keessaa ture. Qabamee hidhamee waggaa 12 itti faradani manadha. Namoota keenya waameenii namoota warra wangeelaa amantiitti cimoo kan ta'ani nama cimaa tokko. Namicha kana dhattanii dubbiftaniittuu hin jedheen hin dubbifnee jedhe. Maaliif kuni? Maaliif hin dubbifne? Namni keenya hin sodaa qaba. Natti maxxanaa. Rakkina namicha kanaatu natti maxxanaa. Akka namicha kuni waan sababii ittiin hidhameetu anarra ga'a jechuudhaanii waliin dubbisu. Kiristaanni kana fudhachuun irra hin jiru. Akkasitti yaaduun irra hin jiru. Bara namoonni keenya hidhamanii karshallee keessa kan turanii dubartoonni, dhiironni achi keessa turan danuu ture. Finfinneen jira yeroo sana. Torban lamatti si'a tokko nan dhaqaa. Horii namarraa kadhadhee guuree, uffata guuree, macaafayyoo ol galchaan ture yeroo sana. Maaliif dhaxxetii naan jedhanii na gaafatanii? Dubartiin kun duruu harka ishee keessaa midhaan nyaadhee beeka. Nama waldaa keenya wajjin jilbeeffannee irbaata gooftaa wajjin fudhachaa ture. Dhiira kana wajjin hojjechaa turre. Har'a sababuma isaan hidhamaniif hin dubbisuu dhiisaa. Yoo sii qabanoo maalan anis yoo qabanan anis onamuma akka isaaniiti. Achi keessa chaapeliin tokko ture. Chaapelii sana keessatti ortodoksiitu warra kiristaanota isaaniitii fi sagada godhaa. Namicha alaqaa mana hidhaa bira dhaqeeni amantoonni keenya dana jiru kunoo dhufeeni anis achitti wangeelatti lallabaa nan gargaaraa jennaani paappaasii bira dhaqeetii eeyyama fudhadhu kottuu naan jedhe. Paappaasii hin qabnu nuyi maqaan Yesuus naa kennuu hin danda'an jedhe. Illittuu naan jedhe nan dhiise. Kana waan isitti muufi kanan godhee isiniin jechuutu hin ta'ini attamitti warra hidhamanii warra rakkatanii yaadachuu dandeenya. Kana yoo yaadachuu dhiibne immoo dhuguma wangeelatti amanneerraa dhuguma wangeela kana fudhanneerraa kan jedhudha. Maatewos 25 yoo ilaaltanii boqonnaa 25 lakkoofsa 31 amma 46tti yoo ilaaltanii manatti galaa dubbisaa dheeraadha. Jaanni achi keessa jiru maal isinitti fakkaata? Beela'een ture nan nyaachifne, dheebodheen ture nan obaafne, daareen ture daaraa nan baafne, hidhameen ture nan dubbifne dhuftanii jedha. Maalitti amanteesii jedhee isin gaafadhu? Ati Kiristoositti amanteettaa jedhee isin gaafatu? Kana gooteettaayee kana hongooneedhaan warri godhanii lakkenoo kana hin argineedhaan. Innati ilmicha xinnaa sanaaf goote anaaf gooteedha. Isa hidhameef isa goote anaaf gooteedha. Isa daara ba'eef isa goote anaaf gooteedha. Isa beela'eef
isa goote anaaf gootee ittiin jedhe. Warri kaan immoo dhufanii warri hin godhin immoo dhufanii nus isin argine waan tokkoyyuu hinnaanii isin immoo kan hin godhini isa kanaaf kan hin godhin namaaf kan hin godhin anaaf hin goone ittiin jedhe. Kanaaf isin iddoo kan biraa dhaqaa qoodi keessan iddoo kan biraati jedhee iddoo kan biraatti isaan dabarse. Dubbii kana akka hubannu kanan barbaadu amantiin keenya amantii afaanii duwwaa otoo hin ta'in amantii jireenyaati. Afaaniin kiristaana ta'uu fi jireenyaan kiristaana ta'uun tokko miti. Afaaniin namni danuu kiristaana ofiin jechuu hin danda'a. Itoophiyaan biyya kiristaanaati. Kiristiyaan daseeti jedhaa ture. Islaamni immoo 50% ta'a achi keessa kan jiru. Waa'ee islaamaa nama ta'uu isaanii kan dubbatan jiru. Garuu kiristaanummaan keessa jira warra nama miidhu keessaa, warra jireenya namaa saamu keessaa. Maqaatu irra jira moo etikeetii itti maxxansanii jiru moo dhugumatti kiristaanummaan etikeetii miti. Waldaan tokko amma si'ana maal jedhu maqaan Yesuus ofiin jedhu. Waa'ee maqaan Yesuus maal beektu yoo jedhanii jala lixan malee maqaa isaatti dhimma bahuuf etikeetii isaa maxxanfachuu barbaadu. Etikeetii isaa ergasitti maxxanfatanii booddee waan barbaadan keessa lixanii hojjechuu danda'u. Waldaan etikeetii maxxanfachuu miti jireenya. Egaa kun duraan dursaa dubbiin duraa gaanii kan inni asirratti himuu barbaadu waa'ee jallina biyya lafaarra jiru raajonni maal jechaa turanii isa jedhudha. Macaafa qulqulluun isin ilaalchisaan jedhee ture ni kaleessa. Amma isa danaa dubbannu kanatu hin ta'in jalqabee sabi waaqayyoo waa'ee jallina saba keessatti hojjetamu sabarratti hojjetamu maal dubbachaa turanii maal immoo aarsaa gochaa turanii kan jedhamu irratti dubbii lammaffaa dubbadha. Dubbii itti lixanni jira. Dubbii lammaffaan immoo amantoonni si'anaa immoo macaafa qulqulluu attamitti hubatu. Attamitti fudhatanii attamitti ittiin jiraachaa jiru. Gara dhumaatti immoo yaada asirratti cuunfamee irratti hojjechuun nurra jiru. Walitti qabee caaffataan kaayeraa isa siniifan kennaa siniif hin dubbisu. Kan raajotaa kana gaanii raajii Isaayaas boqonnaa 5:8 irratti kan caafame isin warra iddoo tokkollee utuu hin hambisin mana qabdan irratti mana. Maasii qabdan irratti maasii dabalattanii kophaa keessan lafa fudhattanii teessanii fi wayyoo jedha. Raajiidha kan kana dubbatu. Jira wanta akkasii biyya keenya keessa. Inni amma ta'aa jiru isuma kana miti. Kanuma miti inni ta'aa jiru. Maal jedha macaafni qulqulluun raajiin kun akkas jedha. Wayyoo isiniifi. Maasii qabdu irratti dabalattu, mana qabdu irratti dabalattu, kophaa keessa lafa fudhattanii teessuu jedha. Lafa tokko iddoo tokko hin hambifneedha. Raajiin akkas jedha. Kanaaf ani waan raajiin jedhu isinitti himuu barbaade. Kanatu jedhamiti. Macaafa qulqulluutti namanni erga ta'e kunis itti dubbata hunduma keenyatti amantoota kan taane hunduma keenyatti dubbata. Kana hubachuutu gaariidha. Amoos immoo boqonnaa 5 irratti kan inni dubbatu raajii Amoos yoo laalle kan wajjin wal fakkaata. Boqonnaa 5:10-12. Isin isa walga'ii karaa dallaa keessatti dhugaadhaaf falmuu ni jibbitu. Nama dubbii hirna hin qabne dubbatus hin ciiggaatu. Isin nama dadhabaa dhiittanii bulchitanii midhaan isaas karaa malee waan irraa fudhattaniif dhagaa soofamaadhaan mana ijaarrattu garuu keessa hin jiraattan. Iddoo dhaabaa wayinii ija namaa harkisuu hin qopheeffattu garuu daadhii wayinichaa hin dhugdan. Isin warri nama qajeelaa cunqursitanii gabbarsuu fudhattanii nama dhabees firdii akka hin arganne gootanii darbaan keessan attam akka baay'atu
cubbuun keessanis attam akka guddatu ani beekaa. Waaqayyoo kana hundumaa hin arga. Warra firdii jal'aadhaan horatame, warra hiyyeessa gadi cunqursanii irra ejjetanii nan argaadha Waaqayyo. Waa'ee saba Israa'el yoo dubbatu argeera gadan bu'aattiin jedhe. Fara'oon isa qabee taa'uun gadan bu'eenii saba koo luba baasaattiin jedhe. Waaqayyo hin argu miti hin arga garuu yeroo qaba. Yeroo isaatti hojjeta Waaqayyo. Yeroo nu yaadnutti utuu hin ta'in yeroo ofiisaatii qopheessetti hojjeta. Raajonni calma jedhanii hin teenye. Iddoo tokko immoo Saamu'eel isa 2:12 irratti wanti cimaan tokko mootichatti kan inni dubbatame jira. Mootiin kunii mootii guddaadha. Lakkoofsa 1 kaasee amma 12tti jira. Garuu yaada isaa mee ilaala. Yaada isaa gabaabaatti isinitti himu. Daawit mootii Israa'el. Daawit mootii Israa'el. Daawit lolaan beekama. Lolatti nama ergee biyya qabataa waan baay'ee waa'ee lolaa kanatti jira. Loltuu isaa keessaa Uuriyaa nama jedhamu tokkotu jira. Daawit mana isaa taa'eetu haadha manaa Uuriyaa argee ishee jaallattee ishee fuudhuu barbaade. Mana isaatti ishee fuudhuu barbaade. Mana isaatti ishee fuudhee ishee ulfeesse. Uuriyaan yommuu dhufu Uuriyaa dafee waamee gowwoomsee akka waan haati warraa isaaf ulfooftetti manatti waamee deebisee gara lolaatti deebise. Gara lolaatti yoo deebisu mataa lolaa lafa lolli o'utti namicha kana achi dabarsaayii jedhe. Waraanni yoo dhufu namicha akka dura du'utti namichi achi keessatti du'e. Hin fuudhe Daawit haadha manaa Uuriyaa. Egaa abbaa warraa du'eera. Inni dhoksaatti hojjete Waaqayyo garuu argeera. Raajiin Naataan jedhamu dhufeetu waattiin dubbachuu barbaade. Mee dubbadhuu jennaanii namni hiyyeessi tokko jiraa jedha. Hiyyeessi kuni hoolaa tokkotti qaba jedha. Buddeen isaarraatu cabsee kenneefi nyaachisaa jedha. Lafa inni ciisu yoo dhuftee ciiftee jedha. Waa inni dhugurraa dhuddee jedha. Keessummaan itti dhufnaaniti hoolaa tokkotti qaba kan fuudhee kenneefi gorra'ee nyaachisee nama akkasii nama du'aatii namni kana gochuu danda'u ittiin jedhe Daawit. Daawit akka jedhee Naataan raajichatti nama akkasii nama duuni maluuf malee namni kana gochuu danda'u jenna nama akkasii sii ittiin jedhe. Maal goote? Uuriyaa jeeftee haadha warraa isaa fuute. Raajiin akkas haasa'a jechuudha. Mootiitti ija isaatti quba qabee sii namichi ajjeesaa jiru. Nama kan ajjeesu dhiiga namaa kan dhangalaasu jalina kan hojjetu sii. Utuu lallaboota akkasii qabaanne, utuu raajota akkasii qabaanne, utuu amantiin keenya dhugumaan nu kaasa ta'ee akkasuma dubbachiisa ta'ee namni amma nutti hin taphatu. Maaliif du'a sodaanna? Ammas mee waa'ee luba guddinaan isinitti hima. Nama kana wajjin waggaa 3 teenyee wajjin barree gara waggaa 6 kan ta'u immoo waliin hojjenne. Isa caalaa nama itti dhiyaadhu hin qabu, innis immoo ana caalaa namatti dhiyaatu hin qabu akkan ofii kootii hubadhutti. Yeroo dubbiin kun ka'ee jedhu namicha kana nama guddaadha, alattis beekamaadha, karaa waldaas karaa alaas beekamaadha. Kaayetii biyya ormaa dhaqiitii wanta nu hojjennu kana nuu himii ittiin jedhani. Gaarii hojjennu warra komunistiitiin. Hojii keenya kana alatti nuu himi nama akkasii himnaan hin dhaga'uu ittiin jedhani. Innaani
hin dhaquutti jedha. Kan hundumaa natti hima. Har'aa kaasaatii namichi kun erga dideeti duukaa bu'aa jedhan. Si'a takka qabanii hidhani. Yoo isaan qabanii hidhanii har'a wanni hidhamu bor biyya lafaa hundumaatti beeksifneerra. Addanaati Lutheran World Federationiin warri Afrikaa jiran warri biyya alaa jiran hundinuu akka jirutti teelefaaksii ergani mootummaatti. Mootummaan utuu gar tokko iyyuu hin beeku. Jarman ambasii keessa namni tokko dhufee maal inni isin iyyitan kun jedhee na gaafate. Nani jeneraal sekireetarii keenya qabanii lafa isaan buusan wallaallee nama tokkoof akkasii iyyituu naan jedhe. Nama tokko miti inni guutummaa Itiyoophiyaatiin jedheen. Namichi hin galee guddinaanii lammaffaa hin hidhamtaa isa kana mee caaffataan nu kennan caaffataan utuu hin kennini gidduutti piroojeektii tokko ba'ee nama 4 taanee biyya Hangarii, GDR, Poolaand hamma kana keessaa deemnee biyyi koomunistii attamitti kiristaanummaadhaan jiraachuu danda'a koomunistii keessaa kan jedhu qorannaa sanadhaan. Qorannaa sanarra utuu jirru bal'inni yommuu geenyu guddinaa tumsaa hidhameera lammaffaa jedhanii nutti himan. Yeroo sanaa an akkuma jiruttanii Hamburgirra ba'ee namichi kun achi ba'uu qaba jedhee namoota firoota amantootatti himee addana Hermaansburg dhufee Jineevaatti himee ba'uu qaba hin du'a namicha kana hin ajjeesu lammaffaa sadaffaa hin du'a ga'an jedheen hime. Haa ta'u jedhanii qopheessanii Julius Nyerereen makiinaa qopheessee dhufee Finfinnee dhufee sin fuudhattiin jedhee ture. Utuu isaan hin dhufinanii akka hin galeen mana isaa dhaqee kutaa hirribaa keessatti guddinaa tumsaa amma sadaffaa yommuu ta'u maaltu dhufaa innaanii anuu beekaa naan jedhe. Amma qophaa'eera sii fi ka'ii deemii wanti qophaa'ee jiraannanii biyya koo fi waldaa koo dhiisee na deemuu jedhe. Torban tokko gidduutti hin jiru egaa kan maan dhume. Nyerere yommuu dhufee si fuudhana deeman barbaadu ba'u biyya kanaatti hin jedhu. Aarsaa godhee kan of kenne gaa jira jechuudha. Raajii edhaanaaf kuni. Gadi hin qabamuuf warra gaddu qabuu barbaadaniif gadi hin qabamu lubbuu koon kenna malee. Warra namummaa keenya ganani, amantii keenya ganani, waaqaaf lafa ganani isaan akkasii fi harkaan kennu jechuudhaan deeme. Inni kun egaanii wanta beekamaadha. Raajiin akkasii nu gidduu ture biyya garaagaraa keessasii kan Maartiin Luuter King Junioriis hin beennaa amantii kiristaanaa kan hin ta'an Mahatma Gaandiis hin beennaa harka isaanii qofaa utuu mi'a waraanaa lafaan fuudhanii kan jara kana jilbeenfachiisanii isaan akkasiiti. Raajonni kan dubbatan kun egaanii argitaniittu lafa isaan dhaabatanis namichi Ermiyaas jedhamu boolla keessa buufamee ture hin beektu waan raajii dubbate boolla keessa buusanii turanii utuu haasofnu namichi boolla keessaa isaan baase sun eenyu beektu? Eben Melek nama biyya Itoophiyaati jedha. Nama biyya Kuush jedha. Eben Melek isatu boolla keessaatii harkisee ol baasee dhaqee mootiitti mee namichi kun dhuguun irra jiru jennaan mee dhaqeetti baasee jennaan yaaddana jalatti maradhuu jedhee funyoo gadi dhee funyoodhaan harkisee Eben Melek kan jedhamu boolla keessaa kan baasee nama biyya Kuush sanyiin ogeenya ta'a. Balli namoonni beela keessa du'a mootireenya keessa afaatisaa lolaatisaa. Nanya ga'u fakkaata.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww.tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowwarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin tura.